raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raayyaan ittisa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfaman fixiinsa sanyii fi mancaafama qabeenyaa raayyaan ittisa koloneeffattoota mootota Impaayera Itoophiyaa darbanii Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa turan daran yeroo ammaatti Oromoota lixaa Oromiyaa Maccaa giddugaleessa Oromiyaa Tuulamaa fi Kibba Oromiyaatti Lubbuu fi qabeenya Oromoota Gujii fi Booranaa ganna tokko as walitti fufiinsaan mancaasaa ka jiran bifuma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa fi kamisarraa Hagayya bultii tokko bara 2019ttis konyaa Gujii lixaa hona qarcaa ganda gaalessa burqaa fi ganda baddeessaa funnaan qaawaa keessaa mana uummataa qabeenya waliin barbadeessuun loonii fi maallaqa saamanii kan deeman loltoonni Koloneel Abiyyi bifuma wal fakkaatuun ona bullee oraa ganda gaalessaa nageessoo seenanii manaa fi doqqodoqqee nama maqaan isaa obbo Turee Morkataa jedhamu guutummaan guututti gubanii barbadeessanii kadeeman ta'uun gabaafameera. Gochaaleen ammeenyaa akkanaa kun yeroo dheeraaf loltoota koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamaniin kan inni deemsifamaa ture konyaa Gujii lixaa hona malkaa sooddaa keessatti ta'uu deddeebifnee gabaasaa turuun keenya akkuma yaadatamu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis gochaa ammeenyaa kana dhaabsisuuf murteeffatee barii kamisarraa jechuun Hagayya bultii tokko bara 2019tti hona malkaa sooddaa seenuun kaambii waraanni Koloneel Abiyyi keessa maandeffatee Oromoota gidirsaa jiru marsee lola irratti baneen kaambii sana guutuutti barbadeessuun loltoota Koloneel Abiyyi kan ilmaan Oromoo gidirsaa jiran sanirraa nama 15 battalatti ajjeesee 18 kamadeesse loltoonni Koloneel Abiyyi kanneen afanii lubbuudhaan baafatan yeroo ammaatti bosona konyaa Gujii lixaa keessa faca'anii ka jiran ta'ullee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n adamsee bakkayyuutti kufisaa ka jiru ta'uu gabaasa injifannoo tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaarraa arganneen beekuun danda'ameera. Tarkaanfiin akkanaa kun konyaalee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n keessa socho'u kan Gujii ba'aa Gujii lixaa fi akkasumas giddugaleessa Oromiyaa fi lixaa Oromiyaattis bifuma wal fakkaatuun deemaa jiraatu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun danda'ameera. Isa kanas gara fuulduraatti akkuma odeeffannoo guutuu arganneen kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenya gamanumaan isin yaadachiisa. Bakka waraanni mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi uummata Oromoo gidirsaa turan konyaa Gujii lixaa hona malkaa sooddaa keessatti mannii fi qabeenyi isaanii guutummaa guututti ka gubate maanguddoon Oromoo ganna 70 olii obbo Taaddasaa Godaanaa turtii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin taasisaniin sagalee isaanii fudhanne seensaaf isin dhageessifna. Ani nama mana isaa horate qotee bulaa horii horsiisaa ture waggaan 78 jaartii haadha mana kiyyaa waggaa 75 ganda daawwaa diintuu aanaa malkaa sooddaa keessatti gideedhaan akka mataa kiyyaatti narra dhaqqabe hoteela darajaa tokkoffaa kalaa kaa'atee algaan 44 gubatee qorqoorroo qoora 280 gubatee motorri bishaan biifu bona badalaa ungurrukuun tokko keessa gubatee televiziiniin 2 ammallee jiffaasii keessa jira wanti maama manaa yoona hoteelaa beekii atunuu achumaan suni akkas feeta.
Akaakoti xiyya nama 48 sunduutiin mana firaatti bittannootee raaquma ciisti raaqa bookee callaan bookee wayaatti akkattiin qatu. Ka guyyaa gaafanatti dhukaasanii anaaf jaartii xiyya bosona baddaa keessa barbaadanii loon dhukaasa hambassanii loon kiyyallee fuudhanii mana shanii gubate gaafatan. Ka gaxarii mana shanii gubate motorri lamaaf ka bisaan biifu keessa gubate tiraaktarii lafa qotu keessa gubate. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya jaallatamoo akkuman jalqaba tuqee sagaleen amma dhageessan kun kan maanguddoo Oromoo qabeenyi isaanii guutummaan guutuutti loltoota koloneel Abiyyiin konyaa Gujii Lixaa hona malkaa sooddaa keessatti jalaa barbadaa'etti kallattiin bilbiluun odeeffannoo guutuu irraa arganne keessaa seensaaf ka fudhatameedha. Guutuunsaa sagantaa keenya guyyaa irraa kamisa Hagayya bultii 1 bara 2019 keessatti ammatameera. Dabalataanis haala Oromoonni maccaa keessa jiran qoratuuf gara konyaa Wallagga Lixaa hona Boojjii Dirmajiitti bilbiluun odeeffannoo Oromticha tokkorraa arganne sarkaa qabna. Nagaas hin daganne hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo baara fayyaa halaamanni sa'a namni keessan cuftuu nagayaa. Kan isa yooyifatee fi sagantaa keenya guyyaa irraas kan isaniif dhiyeessu Hanatikii Dhugaasaati. Muuziqaa ce'umsaa kana booda sududumaan gara turtii maanguddoo Oromoo obbo Taaddasaa godaanaa waliin taasifneetti tarkaanfannaa. Turtiin keessa nagadhumaatti nu faanaa ta'uun ammas afeerraa keenya. Namni mana isaa horate qotee bulaa horii horsiisaa ture. Waggaan 78 jaartii haadha mana kiyyaa waggaa 75 ganda daawwaa diintuu aanaa malkaa sooddaa keessatti gideedhaan akka mataa kiyyaatti narra dhaqqabe hoteela darajaa tokkoffaa kalaa kaatee algaan 44 gubatee qorqoorroon qoola 280 gubatee motorri bishaan biifu bona badalaa ungurrukuun tokko keessa gubatee televezyiiniin 2 ammallee hiffaasii keessa jira. Waan tilmaama manaa yoona hoteelaa beekii atunuu achumaan suni akkas ta'e. Waan tokko adoo shiggiree namaa ergifatiin adoo ammallee marfee namarraa ergifatiin giseeshan duulanii fidanii badallaa an dhaabadhuun narra jessanii qawwee narraa hiikkatanii bishaan na buusanii bishaan baanee du'e akkanumaan waan akkanaa kana jedhan. Lammaffaa guyyaa akkasiisanii loon jimmaa bokko loon 150 fuudhanii rimeeyyiin horii 4 mooraa horii itti galchan san keessa dhalee rimee annaanni garaafuu horii rimeessaa irra gabbaa'edha. Dabbileessa garaa buusaa aga kaleelle qaliisa jiranii deebi'i horii amma yoo qalamuu gara horii 20 horii dhaqqabeera natti fakkaatti. Dabbiin 18 madhataa aga ammaallee qooqee qofa keessa jira waa tollee. Ilmooleen re'eeta qoqqobaa attelle akkasan dhumatu jirti maatiin warra saniif ijoollee aanaan baratti. Ijoollee gara 40 olii akaakota isaatii waliin amma waa itti conan dhabanii mooraa waraanaatti deebisanii kunoo amma waraanni booshee nyaatuun gargaarsa jira kunoo kana fakkaata. Tokko lama jedheen keessaan bahu ji'attu tiyyaan dhaqqabu. Yoomi kan isaanii mana keessan sinirraati gubanii ijoolleen keessanoo eessa jirti amma obbo Taaddasaa? Mana gubiitti dambatan akaakoti xiyya nama 48 sunduutiin bittannoottee mana firaatti bittannoottee raaquma ciisti raaqa bookee callaan bookee wayaatti akkattiin qattu. Amma kun magaaluma sabbaa boruu keessatti? Magaalaa aanaa malkaa sooddaa. Egaa yeroo 7 akkasinitti deebi'anii qabeenya keessan barbadeessanis dubbattaniittu amma egaa inni sanbata dheengaddaa kun isa yeroo xumuraaf qabeenya keessan guutuutti mancaasan jechuudha. Ka xumuraati malee ka guyyaa gaafanatti dhukaasanii anaaf jaartii xiyya bosona baddaa keessa barbaadanii loon dhukaasa hambassanii loon kiyyallee fuudhanii mana shanii gubate gaafatan. Ka gaxarii mana shanii gubate motorri lamaaf ka bisaan biifu keessa gubate tiraaktarii lafa qotu keessa gubate. Ka walga'an ka waayyuu gobanaa fa waliin. Kan keessaniif kan obbo Waayyuu fa'aa dabalatee jechuu. Waayyuu gobanaa tiraaktarii wanta kannaa guyyaa gaafasanii gubate motorri kiyyaa manni kalmaa kiyyaa waliin mana shanii gubate guyyaa gaafasanii guyyaa na haadhan san.
Amma gaa manni keessan manni hoteelaa magaaluma keessatti kan inni gubate mana kana kan itti ba'ee gubu hoteela kana amma raayyaadha moo miliishaadha moo poolisii Oromiyaa baanan kana? Ka sooddaa ka gaxariillee ka mana shani gube maklaakka gube. Humna bittanneessaallee keessa jiru. Ka aanaa malkaa sooddaallee humna bittanneessaa waliin wal qabateeti milishaa dandaa'u isitti makatanii mana kiyya eeruu irraa fudhatanii karaa zuurii sadi asfaaltii irra ejja karaa zuurii sadi kabarrii kiyyarra dhaabatu asfaaltii irra gubate. Uummata irraa maarrajaa guuranii qorqoorroo gubbaa yaatee kaatee wanni koo kaaniin diidee mana keessatti tuultee algaa guurtee gara guurtee mana keessatti tuultee kaatee bolokkeetti maarrajaan caananii mana keessa raranii ka'anii mana keessa ibiddatti qabanii yoona. Akka inni mana maraatii fi silkitti dabarre godhanii tuulanii algaamaanii firaashii waan jiru achi tuulanii keessa gubanii akkanaan xalaqqe godhani. Keessumaa Gujii Lixaa keetti wanti ta'aa jiru kun akkaan hamaadha. Bulee Oraatti, Qarcaatti, Sabbaa Booruutti iddoo hundattiyyuu akkasitti Oromoo Gujii kana qabeenya isaa gubaa jiru, obbaasaa jiru, loon akkuma isin dubbattan ooffatanii qalataa jiru. Mee amma namni magaalaa keessa jiramoo baadiyyaa raasaatti baqatee jira? Isinoo haala kam keessa jirtu amma? Kaleelle mana torban gubate kunoo adhallee gubaa shechera lafa jedhan aanaa malkaa sooddaatii gubaa oolte ammallee shechera saffartee bultee bariillee itti kaatee guddi mana kana ona qofa guban malee maatii guuratee maan jiru guuratee nami jiru. Haati manaa karaa dhibi, ilmeen karaa dhibi. Bittannaa'ee sooddi olaamati makina jetti shiggiree dhaggitee keessaan bitattu. Biyyuma ganda fedhee ganda aanaa malkaa sooddaa san shiggiree warra namaa yaa jettee bishaan keessaa untu bosona qofa ciisa nami. Amma gaa yeroo garaagaraatti miidiyaaleen garaagaraa yeroo Oromoota Gujii dubbisanii raayyaadha poolisaa kan nurraa gubu milishaa guba qabeenya keenyaa isaantu nu ajjeesaa jedhu. Warri mootummaadhaa ammoo kan akkas godhuu waraana shaneeti hooboodhaa jedhaniitu himatu bulchitooti godina Gujii ba'aadhaa. Mee isin akkamittiin beektu hooboon kun dhuguma shiftaadhaa? Hooboo nama gochaa hamaa isin irratti godhamu kana keessaa harka qabaa? Mee isa kanallee adda baasaa Oromoof ibsaa. Hooboo waan jedhanu adda bilisummaa Oromooti bilisummaa kaayoon falmatanii. Oromoo jeessa eessaa fuutatuni amma wanni jira wanni nuti jedhaneera nu deebi'uudhaanii waan adda addaa lassanii Tigireen keessa makantee kaateeti waan kana hojjetu jirti malee wobooyyuu ilaanuun dhagartuuyyuu Daraaraafi humna bittanneessaa sun ilaamutaa tokko amma xiyyitii mataa tokko sanii kaa ilkaan 8 keessaa 3 hin gadhanii garaa galchanii hirkisanii xiyyitii kallachaatti naqanii deebisanii warri ilillisee dhufee hin gatannaa jennaan akareeffa saree maraattee gubanii kunoo corroqo malkaa ganda daawwaa diintuu keessatti Daraaraafi humna bittanneessaa jedhanii warri wayaa adii barru'u sun qoraa fi harka fiitiin cabsee itti gube. Akkanumaan uummata kana lafarra duguunnee balleessinee lafa bilisoomfannaa qaba malee warri waan tokko illee hin qabu. Federaalaaf humna bittanneessaa kaleelle kora qabee aanaa irra lattee haganaa achi maatii teessan ka alabbaasaa gunnuumotii haadha mana keessaniitiif ilmee teessan jaarsa keessan ballaa keessan ganaa mana waliin gunnaa. Amma wanni nuti eegannu maatii itti raranii ibidda nutti naqiisa. Dhugaadhumatti Obbo Taaddasa wanti kun guddoo nama gaddisiisa. Amma isin silaatii yeroo isin itti teessanii nagaadhaan nama eebbiftanii waan horattan kana nyaattanii ilmaan keessan guddifattan akaakoo keessan guddifattanii uummata gorsitan malee silaa yeroo kun yeroo isin itti rakkifamtan qabeenyi keessan gubamu hin turre isin jaarsa ganna 70 olii haadhi manaan keessanillee akkasii. Egaamee Oromoon guutuu Oromiyaa keessa jiru akkasinii dirmatuufi waan Oromoo Gujii irratti ta'aa jiru kan akka beekuufi isin maal dhaamtu Oromoo hundaafi? Oromoo hundaafi wanni an dhaamu handaabee silaa jabbilee galgala galchaa bokkuun gadidhaa jaartii haadha mana kiyyaa silaa ijoollee akaakotaa ergataa jetti. Amma ji'a 12 bosona keessa lubbuu seennaaf dhukaasa nutti naqaanu adansa adoleenu turre. Kanarratti uummata Oromootiif wanni ammaan dhaamu. Isii nuti mootummaa kana qofan nu bulchaa isii mootummaa nama mana galchee ibiddatti kiyaa halkaniif guyyaa gubbisu. Ne amma borullee bilbilii gaafadhu mana gubate asii silaakka. Yoo waan kana itti ishee ta'etu waggaatti 70 waaqa lafaa sama dhagga dhugaa waaqni beeku. Anjaarsa bookeen leessaa mortumutti. Kanaafuu nami Oromoo dubbatu nami reeffa namaa laalu.
Nami nama manirraa gubate ijoolleeraa qabbachiisaa jirtu laal. Nami loo fuudhanii dabbiin girrichee qoqqophaa hobbaatu. Nami hoteela katamaa walakkaatti asfaaltii irra qaran. Nami nama laalu dhufee laalee jedhami mineera tokko dhumate namummaan kudhanillaa qabamu akka nuu birmattanuu Oromiyaa jedhee iyyadhaan. Iyya galatooma. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma waliinuu dhageenye gochaan ammeenyaa daangaa hin qabne kan konyaa Gujii Lixaa hona malkaa sooddaa keessatti abbaa qabeenyaa fi maanguddoo Oromoo ganna 70 olii obbo Taaddasaa Godaanaa irratti raawwate kanuma obbo Taaddasaa Godaanaa irraa dhageessan ammaa kana fakkaata. Akkuma isaanis dhaammatan Oromoon guutuu Oromiyaa keessa jiru. Gochaa ammeenyaa dorgomaa hin qabne kan loltoota koloneeffataa mootummaa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti koloneel Abiyyiin durfamaniin Oromoota Kibba Oromiyaa, Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi konyaa Iluu Abbaa Boraa irratti raawwataa jiru kanaaf sagalee ta'uun yeroon isaa arra osoo hin taane amma ta'uu beekne Oromoof aadummannu dhaammachaa kanatti aansuudhaan ammoo gara Lixa Oromiyaa Maccaatti bilbiluun haala Oromoonni Maccaa keessa jiran ilaalchisuun kan Oromticha konyaa Wallagga Lixaa hona Boojjii Dirmajiirraa argannee isin dhageessifnaa ammas nu faana tura. Haala daddaa nama mana gaddiifnee miindaa keenya kaleessatti qaxaramee hojjennu hundumaallee dhabnee dararamee faffaca'anii jirra. Amma haala baay'ee suukaneessaa keessa jirra jechuudha. Amma hojjetoonni mootummaadhaa waajjira garaagaraa keessa hojjetan kan magaalaa Biilasa tokko Boojjiidhaa namni akka kee kana baqate hojjetaan mootummaa hedduudha. Hojjetaa mootummaa keessaa amma kan dararamee hidhamee iddoo isaan bu'an wallaalamee jiru. Abiyyuu Indaaluu waajjira maallaqaa misoomaa dinagdee waajjira maamaadaa fayyadamu jechuudha. Achi keessaa hojjetalee jira hojjetootaarra. Lafanni bu'een beekamu qajeelaa Indaaluu immoo bulchaanaa ture duraallee ji'a 3 Adaamaatti fudhachaa kan ture dararamaa kan turan jechuudha. Hayyee. Obbolaan miti garuu jarree maqaa wal deemale. Egaa ammoo warri kun warra bu'een isaanii wallaalamedha. Warri kaan immoo sanqallee akka jirantu dhaga'amaa ture gara toora nama 59 kan ta'an warra kana kiyaa'oo nama beektu qabdalaa. Warra sanqallee jiran maqaa isaanii yeroo kan biraa isin kennuu nan danda'a hunda isaaniiyyuu. Tole. Hojjetaa mootummaa kan ta'anii jiru. Hojjetaa mootummaa kan hin taane immoo dubartiin tokkoffaa buna nagaddee jiraatti Mannaariyaa Fillafiiti. Achuma magaaluma Boojjii. Magaaluma Boojjii Siddisee jedhamti maqaan ishee. Hayyee. Utuu mucaa hoosistuu irraa qabamtee achi buuteen kan hin beekamne duraan iyyaafachaa kanan ture amma mooraa sanqallee keessa jirti naan jedhaniiru. Egaa mucaa hoosisaa akka isheen turte kaafte mucaa kana manumatti gachisiisaniitu fuudhanii dhabamsiisan jechuudha. Mucaa isheen hoosiftillee garaan hin jibbine irraa fuudhanii deemanii. Amma sanqalleetti dararamaa jirti jechuudha. Amma sanqallee jirti addunyaa koo kan ture Moo'isaa Baqqalaa kan jedhamu immoo. Amma Boojjuma Dirmajiitti hidhamee gara namoota hedduudha. Isaan gara nama 200 olii kan ta'anii achitti mana hidhaa keessatti dararamaa jiruuni. Warra sanqalleetti geeffameen alayyuu achuma hona Boojjii keessa nama 200 oltu hidhamee jira jettaa yeroo ammaa kana. Guutummaan namaa hidhameera jechuun hin danda'aman baay'ee ulfaataadha haalli naannoo sanarra jiru. Rakkoo hamaatu nu quunnamee jira. Maatii keenya gadhiifnee miindaa ittiin jiraannu gadhiifnee olii gadi faffaca'anii jirraan. Haala amma Oromoo mudatee jiru kana keessaa ba'uu fi Oromoon maal godhuu qaba jetta dhaamsolii galaa dhaammadhuutii hin xumurraa. Amma biyya keenya irratti darara hamaan ta'aa jiru kuni qaama kan biraa osoo hin taane Oromoon wal hubachuu dadhabuu isaatiin Oromoon haala kaleessa keessa jiru keessaa ba'uu dadhabuu isaatiin bakki nama kana ga'u nurraan ga'amaa jira. Oromoon goodaati amma dararraatti wal hubatee dhaga'ee yaada tokkoon yoo waliin deemuudhaa baatee haalli kun ammas akkuma jaarrotawwan darbanii nutti ulfaachuu danda'a. Kanaaf tokkummaa keenya cimsinee keessaa boonurra jiraataan jira. Tokkummaa yeroo jettu hubannoo tokkotti dhufee Oromoon akka hin bilisoomne barii qabsootti fufuu qabaadha moo meeshaa kana ifaanuu godhuutii agoolamnu? Namatu marcuma irratti wal geeddarame malee sirni isuma kaleessa jarri kaleessa waggoottan jaarraboonni hedduudhaaf tumanii bulaa jirra. Maqaa geeddaratan jarri malee sirni hin geeddaramne. Kanaaf Oromoon walii galee qabsoo kana itti fufuudhaan eenyuuf jedhee manaa bahe, eenyuuf jedhee lafa ciise, eenyuuf jedhee bineensa gidduu oolee bule, nyaata dhabee gaboo oolee bule jennee hubanne tokkummaadhaan adda bilisummaa Oromoo kana bira dhaabbachuudhaan waliin taanee sirna nama nyaataa kana maqaa geeddaratee marcuma irratti wal geeddaree kan irra taa'u kana irraa fonqolchuudhaan gara bilisummaatti akka dhumnuun dhaamsa kooti. Haasaa kana keessatti waa'ee adda bilisummaa Oromoo kaafteetti akka jabeeffatuu qabu. Oromoon as keessa Oboonis keessa jira waan ta'eef inni amma Oboon shiftaadha, saamtuudha.
of keessaa baasuu qabdu jedhanii Oromoo gidirsan kun dhugaa akka hin taane Oromoon shiftaa akka hin taaneef Oromoon Oromoo jabeeffatuu akka qabus of keessatti hammataa jedheen abdaddaa dubbiin kee ammaa akkasitti yaaddee dubbatte laata? Akkasiidha. Shittaan isa biyyaa nama nyaatu, isa haadha manaaf abbaa manaa gargar baasu, isa dhalaa fi haadha gargar baasee boosisee waraanee saanjaan qalee reeffa ilmaarra haadha teessisee reeffa haadhaarra immoo intala teessisu isa shittaan malee Oromoon shiftaa miti. Uummanni keenyas kana hubatee maqaa hadhaa kana irraa kaasuudhaaf Oromoo bira dhaabbachuun irra jiraataan jedha murtoo godhamu. Dhugaadhumatti Oromtichi lixa Oromiyaa Maccaa Hodaa Boojii Bilmajjii haala Oromoonni keessa jiran irratti yaada kee waan nu qooddeef akkasumas dhaamsa waliigalaa bal'aa Oromoo hundaaf waan dhaamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddoon si galatoomfadhaa ulfaadhu. Ulfaadhaa galatooma. Egaan haalli Oromoonni Kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaa Maccaa keessa jiran kanuma amma wal duraa duubaan gara konyaa Gujii lixaa Hona Malkaa Sooddaatti bilbiluun maanguddoo Oromoo obbo Taaddasaa godaanaarraa odeeffanneef kan gara lixa Oromiyaa Maccaatti bilbiluun Oromticha konyaa Wallagga lixaa Hona Boojii Dirmajiirraa arganne kana fakkaata. Isin dhaggeeffattoonni keenyas dubbii fi dhaamsa Oromoonni wal duraa duuba isiniif dhiyeessine kun dhaammatanirraa waan guddoo akka barataniif waamicha isaaniifis akka owwaattan abdii guddaa qabna. Turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenya ittaanuun kan nagaa isinitti dhaammatu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee immoo aabuu baatii humaan nama borii nu tolchinna.